Kolleetiin soorraa gubannee kan goonaa ilaamuma ofii walii gaaddisnee waanuma kireetti yoomnee lakkii alagaan kennu. Jettoo irraa fantu akka jedhasanii rakkoon biraallee akka haaladhaan jirutti faggaadha. Amma aramaan ombucci jedhan suni akka hara dambalee san irratti gaagama guddaa irraan ta'aa jiru yeroo ammaa kanatti. Isa kana irratti yeroo tokko uummanni illee bahee kantiibaan magaalaa baatu illee bahee barattoonni illee bahanii irratti hirmaataa turanii. Amma ammoo wanti suni achumaan cal jedhame. Akka kantiibaa magaalaa baatuutti malee akka yeroo naannoo Amaaraatti rakkoon kun mudatee naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee dargaggeessa fe'ee asirraa achi keessee mallaqa gara miliyoona meeqaa akka gargaarsatti kennee wanti suni naannoo laga xaanaa Baahardaarii san irraati aramaan akkanaa kun kan mudatee jedhe irraa kaasanii turan. Amma garuu gara baatuutti akka dhufee jedhe kana rakkata dhalata naannoo saniitti waa xiqqoo irratti eenyu jedhee inni sunillee humna dhabee akkasuma itti dhiisan. Rakkoon hara dambalii wal qabatee jirus maddi isaa akkuma kanaan dura jechaa turre kaampaanii mashee Itoophiyaa wajjin wal qabata jechuudha. Haroon sun dhugumatti gara sadarkaa baduutti yookaan gara sadarkaa goguutti deemaa jirti jechuudha. Sababoota garaagaraati jechuudha. Tokkoffaa akkuma argaa jirru kaampaaniin sun yeroo dhaabbatu lafa hektaara muraasa irratti dhaabbate naannaa baatu san irratti amma yoo argitaniif ta'e haga magaalaa Tulluu irra gadi darbee numaayyuu sheerii sana biraanchii biraa jechuudha. Biraanchii biraatu bananii ittiin immoo bishaan guddaa fayyadamuu qofa bira darbanii bishaan xiqqoo sanatti illee maal godhu bishaan qulqulluu fayyadamanii xuraa'aa sana deemanii immoo harootti gadi dhiisu jechuudha. Inni xuraa'aan harootti gadi dhiifamu sun oomishni qurxummii baay'ee gadi bu'ee jira sababa hir'ina haroo sanaa irraa kan ka'e jechuudha. Achirratti dargaggoonni baay'een gurmaa'anii kan dalagaa uummatanii achirratti hojjetanillee yeroo ammaa kanatti gara addaan itti gahanii jechuudha. Kana wajjin wal qabatee gara aramaatti yoo dhufne aramaan sirriidha. Gidduu darbe kana waan baay'ee nama gaddisiisu argaa turre naannaa sanirraa bishaan hir'atee jira. Bishaan hir'ateerraan immoo dabalee aramaan sun immoo aramaa baay'ee ulfaataadha. Aramaa baay'ee rakkoo qabu. Aramaa bishaan illee baay'ee goostuu bishaanuma keessatti kan biqiludha. Aramaan sun yeroo ammaa kana guutumatti nyaatee hara dambalee yoo laalte dirree hurufa lafa margaa fakkaata jechuudha. Akka bishaanitti osoo hin taane akka harootitti osoo hin taane akka lafa margaa lafa biqiltuun garaagaraa irratti margee fakkaataa jechuudha. Isa kana wajjin wal qabatee hirmaannaan uummataa akkuma kaaste hamma danda'ameen gariin fakkeessaa suuraa footoo kaanii akkana goone jechuufis ta'uu danda'a. Gariin immoo quuqamni itti dhagahamee ta'uu danda'a. Bulchiinsa keessaas qeerroon naannaa sana jiranis manneen barnootaas hawaasni naannaa sana jiranis hojjettoonni mootummaallee hamma danda'aniin hirmaataniiru ilaalaa turre. Garuu immoo aramaan achi keessatti biqile sun yookiin immoo aramaan hin bociisuun immoo kan humna namaa sanaan kaafamu miti achi keessatti. Humna namaa sanaan achi keessaa ka'uu miti. Hirmaannaa mootummaa gaafate jechuudha. Harka mootummaa barbaachisaa jechuudha. Humna mootummaatiin malee humna hawaasa sanaatiin, humna barataatiin, humna bulchiinsa magaalaatiin wanta kaafamu wanta achi keessaa qulqullaa'uuf jechuudha. Kana wajjin wal qabatee akkuma jette yeroo darbe haroo xaanaatti yeroo aramaan kun mul'atu akka waan balaa wayii gadi buuteet mootummaan naannoo Oromiyaa asii mootummaa naannoo Amaaraatiif beeksisa mallaqaa guddaa fi humna namaa baay'ee taasisee ture jechuudha. Kana olaaltee aramaan sunis arama Mayimbociitti kan haroo xaanaatti keessatti illee argame kan haroo baatuutti argames aramama kana jechuudha. Aramaan kun miidhaa geessuu isaa mootummaan ni beeka. Aramaa hamaa ta'uu isaa, aramaa haroo sana gogsu ta'uu isaa sirriitti beeka jechuudha. Beekuu bira darbanii humna namaatii fi mallaqaan illee kan haroo xaanaa irratti argame gargaaraa turan jechuudha. Kanaaf
hirmaannaan akka haroo sana keessa aramaan sun qulqullaa'utti yoo mootummaatiin taasifame hangama kiyyaan gahaa miti jedhee ilaala. Akka bulchiinsa magaalaatittis wanti godhamaa ture waanuma gaggabaabduu tuurama ka'uudhaaf jecha waanuma gaggabaabduu gochaa turan malee wanta guutumatti rakkoo sana furuu danda'u wanti natti mul'ataa ture jiru. Kanaaf gara fuula duraatitti rakkoon kun akkamitti akka inni furamuu danda'u irratti kallattii jiru irratti yoo mari'atameen alatti amma rakkoon sun guutumatti furameera yookaan immoo aramaan sun guutumatti achi keessaa ka'eera qaamni hirmaachuu qabu hirmaateera jechuu hin dandeenye. Qaamni yeroo sanatti hirmaataa ture shaanqoon baay'ee keessa beeka. Qaama muraasa qaama humnaan keessa humna namaatti waan keessaa baasuu danda'amu miti. Aramaan suni aramaa baay'ee ulfaataadha. Aramaan maashiniidhaan keessaa baasuu barbaachisu. Kanaaf immoo baajata guddaa gaafata. Baajanni sun humna magaalaatii ol ta'uu danda'a. Humna uummataatii ol ta'uu danda'a. Kanaaf karaa mootummaatiin xiyyeeffannaan kennameef. Sababni aramaan sun achi keessatti hanga ammaatitti fala achi keessatti akka achi keessaa ka'u godhamuu dhabeef hirmaannaan godhame xiyyeeffannaan kennameef mootummatti gama mootummaatiin kan ta'uu isaati. Kana wajjin wal qabatee haroon yeroo ammaa kanatti akkuma ati kaaste gaagama guddaa keessa jirti. Kallattii garaagaraatiin jallisiiwwan garaagaraa sababa haa ta'an malee irra caalatti haroo sanaaf gaagama guddaa kan ta'aa jiru kaampaaniin abaaboo oomishaa jiru kanaa fi aramaa achi keessatti yeroo ammaa kana mul'ate kana ta'uu isaati hubannaa jechuudha. Dhimma baalbattee kanaa irratti tokkoffaa baalbatteen kun amalli isaa bishaan kana tuutuun beekamu. Bishaan akkuma beekamu isheen Itoophiyaa fi kaampaanii adda addaatiin haal malee waraabamaa akka jiru kanaan dura ibseera. Baalbatteen kun haga dhufeen booda uummanni naannaa sanii akka irratti hirmaatu nullee sochii tokko tokko godhaa turre. Bulchiinsa magaalaa fakkeenyaaf nama waliin dubbatee jalqabee jechuudha yeroo duraatiif iyyaansuma kennatu isaanillee kakaase. Haa ta'u malee garuu sochiin sun hagas hunda baalbattee san bakka sanii kaasuu danda'uunitis nullee uummatuma barsiisuuf uummanni akka jiru haa kaka'uuf wanti sun harkaan akka hin danda'amne mul'isuuf tokkoffaa harkaan buqqisuun sun malee hara san sadarkaa amma irra jirutti harkaan buqqisanii baalbattee sanirraa bilisa godhuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Kan warraa kaanee akka dhaabbaticha keenyaatti illee kan itti yaadaa turre tokkoffaa maashinii san bitu itti yaadaa akka turre jechuudha. Maashiniin sun illee qarshii guddaa gaafataa sanis fandii garamiin barbaannee waan san godhuu dandeenya ka'ee irratti dhiyoo kan mari'ataa jirra. Kan biraa akkuma isin jettan bulchiinsi magaalaatiif aanaan dandeettii ammallee dandeettiin qabu waan san kaasuuf ammas xiyyeeffannaa mootummaa barbaada wanti sun. Xiyyeeffannaa mootummaa yoo jedhu mootummaan maal godhuu qaba yoo jedhu mootummaan ammallee irra deebi'aa jara san irratti dhiibbaa godhuu qaba. Baalbatteen oduu jiraate baalbatteen sun bishaan xuuxuun beekama jenne. Baalbattee san caalaa bishaan san kan xuuxaa jiru isheen Itoophiyaa fi kaastilii. Kaastilii illee miliyoona tokkoo fi tuqaa 8 meetira kiibii miliyoona tokkoo fi tuqaa 8 waggaatti fudhata jechuudha. Hara kanarraa. Isheen Itoophiyaan meetira kiibii miliyoona 44 waggaa tokko akka fudhatu. Kanaaf kafaltii madaalaa ta'e hara saniif kafalaa jiran. Bulchiinsa magaalaatiif kafalaa jiran. Waan waraabbatan saniif odoo gatii madaalaa odoo kafalanii maashinii saniif illee rakkachuu hin dandeenye. Keemikaalaaf illee rakkachuu hin dandeenye. Keemikaala jechuun inni lammaffaan baalbattee sun baduu kan danda'u keemikaalaan. Tiriitantii addaatiin illee ogummaa fi leenjii addaa barbaachisaa. Sanis ta'u ammas kaapitaal intensiiv innis
Kanaaf mootummaan jara kanarratti dhiibbaa godhee maashinii isa akka bitamu. Nu gargaaruufi miti bara. Harris odoo goge hadha odoo goge sheen Itoophiyaan sunuu innu deebi'ee goga. Kan uummata keenyaa haadhiif dhume. Faayidama isaatiifuu jedhee harris akka hin gonne maashinii isa odoo bite. Maashiniin sun amma poost godhaa ture miiliyoona 3 ka'umsi isaa. Sheen Itoophiyaaf miiliyoonni 3 homaa mitiyyuu. Ka dura badeef keemikaala ka summeesseef booda mootummaanii fi uummanni hin gaafata. Ammaaf garuu faayidama isaatiif illee jedhee waa godhuu hin danda'ayyuu. Garuu dhiibbaa mootummaallee waan hin jirreef maaltu na galche waan jedhaniif dirqama itti waan hin qabneef dhimma itti hin qaban isaan. Kanaaf mootummaan dhiibbaa guddaa godhuu qaba. Gara uummata odoo hin ta'in ajajni isaa gara uummata odoo hin ta'in gara warshaalee kanneeniitti dhiibbaa guddaa odoo godhee furmaata wayii argachuu dandeenya jedhaan. Kan biraa uummanni naannoo maal godhaa jira waan tokko kanaan dura illee kaasaa tureen. Harri sun naannoo amantiiti. Naannoo uummanni Oromoo itti faateeffatu. Malkaan adda addaa gogeeramu deengadda sirni tajaajila achi kabajame. Malkaa baatuu jennaan bakka nu itti guddanne bakka nu horii ittisaa turre. Malkaa boorantichaa jedhama. Boorantichaa jechuun warra kaaniif malkaa seexanaa jedhanii yaadan. Isaan malkaa boorantichaa jechuun malkaa uummanni naannoo sanii itti faateeffatu jechuudha. Malkaa booranni waaqa itti kadhatu jechuudha. Malkaan sun amma hin jiru. Goge. Sirnuma gadaatiin illee wal qabsiifnee maaltu ta'aa jira? Hara samii wal qabatee warra Ortodoksii illee fudhan. Taabota 44 jira iddoowwan sanniin keessa. Warra amantii kiristaanaa guyyaa takkitti waa'ee dhimma hara sanii odoo dubbatan dhaga'een beeku. Warri amantii isa hoogganaa jiru. Haana dhaga'an. Turistoonni yoo dhufan isaan gaafataa turan. Isaan gaafatanii iddoolee san daawwatan. Galii argataa turan. Garuu har'a yeroo harri kun rakkina cimaa keessa galetti abbootiin amantii illee waan odoo kaasan dhaga'een beeku. Dhimma baalbaxii kanarratti illee waan tokko hirmaannaa isaanii argee hin beeku. Sheen Itoophiyaan guyyaa horii barattoota isaa ergee fotoo duukaan argeera. Isumallee hin goone jarri kun. Kanaaf abbootiin gadaallee abbootiin amantii kiristaanaallee waan kanarratti odootti yaadanii jedhaan. Mee wantoonni hafan yoo jiraatee jire Useen asumaan carraa dhumaa sii kennaa. Ani dhumarratti wanti an jechuu barbaadu dhugumatti naannoo sanatti dhiibbaan investimentiiwwan keessaa'uu seera Itoophiyaan geessaa jiru rakkoo akka salphatti ilaallu. Uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddatu irra jira. Miidhaa sammuu qaamaa faalama biyyee qilleensaa bishaanii rakkoolee baay'ee keessa seenee jira jechuudha. Isa kana ammattis rakkooleen kun booldi ta'anii mul'atanii qaama hundas wal ga'uu baatu gara fuula duraatti rakkoo kun miidhaa guddaa uummata irraan gahaa akka jiru itti ga'uuf akka deemu wantoonni namatti agarsiisan baay'een isaanii jechuudha. Dhugumatti yoo argitanii jiraattan suuraan daa'imman sanniini kan akkasitti suuraa san baay'ee anis hin qaba isaan qobiras hin jira jedhee yaada. Suuraaleen sunniin tasuma wantoota kanaan dura naannaa sanatti uumamee hin beekne sababa keemikaala sanaatti wal qabatee rakkoo uumamaa ture ta'uu isaa wantoonni ragaaleen akkuma argaasaa ture sunni ragaaleen mana yaalaatii fi qorannooleen tokko tokko agarsiisaa turanii. Haa ta'u malee bulchiinsi magaalaas ta'ee qaamni dhimmi ilaalu abbootiin gadaa abbootiin amantaa jaarsonni biyyaa naannaa sana jiran kan uummanni uf duratti ilaalu faayidaa garaagaraatiin bitamanii as deebanii faayidaa xiqqoo kaampaanicharraa argataniin uummata afaan dura dhaabbatanii uummata afaan faajjeessanii akka uummanni mirga isaatiif hin falmanne akka uummanni ka'ee hin dubbanne kallattii garaagaraatiin dhiibbaa garaagaraa warri gochaa turan osoo borseenaan isaan hin gaafanne tokko tokkoon hundi kennaa
waan gaarii hojjennee lafa kanarraa deemna jennee sagantaa karoora akkasii qabna. Boru seenaan taane kan achi keessatti aanaa sana keessatti galmeessee darbuurra garaa keenya waanuma ta'e eenyullee taatu jiraachifnee har'as keennee jirra burullee rabbumatu harkaa qaba. Kanaaf faayidaalee xiqqoodhaaf jennee rakkoolee uummatarra gahaa jiru warri cadhisaa jiru akkasumas foolleen maqaa qeerroo baatuutiin yookaan immoo qeerroo aanaa Daamitulluutiin ijaaramanii achi keessatti miidhaa uummataa osoo arganiyyuu rakkoon hin jiru jedhanii kaampaanichaaf falman akkasumas immoo bulchiinsota keessaa bulchiinsota tanaan duraa jechuudha warra ammaatii miti tanaan duraa keessaa haga ammaatitti qarshii 36,000 dhaabbataa kan nyaatu beeku qabatamaan jechuudha. Namoonni kunniin gaafa dhimma kanarratti yookaan immoo dhimma dhiibbaa kaampaaniin kun uummata irraan gahaa jiru yookaan immoo keemikaalii kun uummata irraan gahaa jiru qaamni gaafachuu dhufuutti kallattiidhaan warri dura dhufanii deebisan warra kanneen jechuudha. Warra faayidaa garaagaraa irraa argatanii warra miidhaa uummata irra gahaa jiru itti mul'anne warra faayidaan isaanii qofti itti mul'atu warra kaampaanichaaf abukaatoo ta'anii achi dhaabbatan namoonni akkasitanii jiranii jechuudha. Kanuma wajjin wal qabatee Oromiyaa olaalle waajjirri investimentiin Oromiyaa dhalaa akeekkachiisaa barreessee ture hin beekte Yaashaan kun dhalaa isaan barreessan sun dhiibbaa tokkollee uumuu hin dandeenye jechuudha. Sababiin dhiibbaan uumne maalinni dhalaa sana uummanni jalarraa falmee mormee miidhaan nurra ga'e jedhanii waan iyyaniif deebii uummataa sana kan deebisan fakkaachuuf qofa dhalaa gubbaa gadi barreessan jechuudha. Dhalaa sana barreessuun kaampanichaaf waan nuuf barbaachisu fidaa kottaa jechuudha. Ergaa akkasii dabarsuudhaaf malee kaampaniin sun rakkina qabu akka inni fooyyeffatu rakkoo uummata irraan gahaa jiru akka inni dhaabu barri yoo xiqqaate kaampaniin sun guutumatti achi ka'uu baatu haalata qabannaa keemikaala sanaa bar fooyyessuu akka fooyyessu gochuu ni danda'ama ture osoo qaamni qabu kan qaamni itti gaafatamummaan itti dhagahamu osoo jiraate akka isaan keemikaala sana seeraan itti fayyadaman gochuu ni danda'ama. Tanaan dura manaajerichi kaampaanii gaafa dhufee deebanii daawwatanii rakkoon uumu jedhanii gaafa Oshoo Kadiirfaa namichi tanaan dura aanaa sana bulchaa ture gaafa inni irra deemee uummata rakkoo tokkollee qabu akkanatti to'atama jedhee haroo lukkuun obaasne achitti simintoodhaan haxiranii kunoo as keessatti keemikaala as keessatti kuusanii uummata miidiyaadhaan uummata biraa gowwoomsuudhaaf yeroo isaan hojjetan wantoota akkana kanneen irraa namni keenya irraa deebuu qabu. Faayidaa dhaallee uummata keenyarra miidhaa gahaa jiru dadhisnee hojjenne borboo seenaan nu gaafata. Kanaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi bulchiinsi magaalaas kallattiidhaan illee dhiibbaa gochuu yookaan immoo waan sanarra kaampaanii sanarratti dhiibbaa godhee kaampaanii sanarratti tarkaanfii fudhachuuf illee humna yookaan aangoolee kan hin qabne illee yoo ta'e gara uummataatti goree uummata wajjin fala barbaadu ture jiraata jechuudha. Gara kaampaanichaa goree kaampaanichaaf falmoo osoo hin taane gara uummataatti goree uummata wajjin fala barbaadu ture jiraata jechuudha. Kallattii dhimmi ilaallatu hundatti deemee uummata wajjin dhaabachuu ture jiraata. Rakkooleen gahaa jiran kun fala akka argachuu danda'u nuti gama keenyaan wanta asirra jalqabne kana rakkoolee geessaa jiran ilmaayyuu ragaadhaan ilmaayyuu dandamee jedhe nam qaamolee rakkoon sun irra gahaa jiru kallattiidhaan fuula kanarratti hirmaachisnee adeemnu dhumanumaan dhaamaa sagantaa keenya har'aa gabaabumatti osoo kan waan goolabne wanti dabalamoo jiraate isaan kun artistii dhumarratti wanti wal dabalte sagantaa keenya isaan keessatti qabxiilee hafan taasisee maricha deemu. Sagantaan kun kan dhaabbatu osoo hin taane kutaa kutaadhaan haga wanti sun fala argatutti uummata keenya barsiisuu, kakaasuu, dammaqsuu, kallattii itti agarsiisuu, waan fala ta'uu qabu dhiyeessuu fi akka gooftaattis waa hundaanuu jedhamu dandeenyuun qophiidha. Kanaaf akkasuma yaadatan ta'uu jedhee gahaadha. Waa'ee isheen Itoophiyaa yoo kaafnu deebii yeroo baay'ee isheen Itoophiyaan deebisuu isinii ibsa. Isheen Itoophiyaan fooyya'eedha. Fooyya'insa guddaa keessa jiran.
maal jettee gaafat wetlandii bakka bishaan itti recycle godhu jechuudha. Hara keessaa bishaan ujumoon ol yaa'ee greenhouse haga seeneen booda wastage achi keessaa faalamni adda addaa balfi adda addaa kanaan dura gara haraatti gaddachaa ture. Amma immoo wetlandii ijaareedha. Garuu haga ammaa wetlandii san attamiin itti fayyadamaa jiran operation isaa attam waan jedhu namni tokko gaafatee hin beeku. Fakkeenyaaf isaan sheer Itoophiyaa akkuma waliigalaatti sheer Itoophiyaa jenna malee isaan dhaabbilee 6 achi keessa kan jiru. 6 san keessa Ekiroos kan jedhamu, Harberg kan jedhamu, Zoiros kan jedhamu sadiin kunniin wetlandii kana haala gaariin itti fayyadamaa jiran waan jedhu ragaa jiramu. Maqaa saniin daldalan. Kana jechuun bishaan ol seenaa wetlandii keessa hin galaa saniin booda riizarvaayirii keessa hin galaa wetlandii lammaffaa keessa galchanii poondiin deebi'anii puriifaayi godhan bishaan san qulqulleessanii biqiltuu adda addaatiif itti fayyadaman jechuudha. Bishaan kun parsantii takka hin taatu. Garuu dhaabbanni sheer jedhamu achi keessaa inni tokko sheer jedhamu kun maqaa dhaabbilee kanniinitiin daldala malee wetlandii sanuu haala jedhame saniin itti fayyadamaa jiru. Kana jechuun wetlandiin kun westeejii faalama achi keessaa bahu san gara haraatti akka gadi yaade dhuga jechuudha. Kanaan dura namni yoo dhufu daawwachuuf yoo dhufu bakka duraan bishaan gaditti yaa'u san bakka san cufanii itti mul'isan. Stiil bishaan sun lafa jala dhima yaa'aa ture. Amma kaleessa illee gaafataa ture. Hadhas informationii gahaa qaba. Hadha illee gaafadhu. Tootaalii iddoon sun cufameera. Ka jalaa yaa'u sunillee akka waan dhaabbateeti garuu rakkinni guddaan jiru amma. Wetlandii isaan jedhan sun forgery. Hojii forjiidha ammallee. Haala dhagaani. Wetlandiin sun kaampaanii 4 yookiin 3 qofatu haala barbaadamuun itti fayyadamaa jiran. Inni biraa uummata keenya ilaalchisee wanti dhaamachuu barbaadu ammallee uummanni keenya akkuma dura jechuuf siyaasaan, amantiin, umriin, faayidaan odoo wal qoodu naannoo sanitti sheer Itoophiyaan ammallee rakkina hamaa keessa akka nu seensisu hin shakkina. Waan kana yoo dhaabuu baanne foolleen amma wal qoodee ijaaramee wal nyaatu guyyoon dhaabbanne ammallee sheer Itoophiyaaf uummataarra. Sheer Itoophiyaa balleessuu dhiisiti sheer Itoophiyaa fiduu akka dandeenyu dhibbaan dhibbatti itti yaaduu qabna. Kan biraa kanuma wal qabsiisee namni tokko sheer Itoophiyaa keessatti yoo fayyadame namichi sun uummata kanarratti sheer Itoophiyaan odoo rakkina uumu sheer Itoophiyaa san cinaa yoo dhaabbatu maaliif dhaabbate jechuudha inni fayyadamaa jira anammoo maaliif hin fayyadamne ka'edha. Look faayidaa uummataatiif odoo hin ta'in warrummaan mormu kunu isaanumattuu quba itti qaba. Maaliif namoota baay'ee argaarra. Warruma fayyadamu sanuu karra qabsaaniif maaliif an dhabe ka'edha. San ta'uu hin qabu. Kaayoon keenya tokkoof tokko qofa ta'uu qaba. Uummanni keenya dararamaa jira. Miidhaa guddaa keessa jira. Uummata kana attamiin bilisoomsina. Attamiin uummata kana rakkina cimaa kana keessa attamiin baafna ka'edhu malee eegaleen fayyadame anammoo attamiin dhabe. Dhalataa naannoo sanii ta'ee nama ganda sanii ta'ee anda goyii ta'ee ana balloosa ta'ee ana oliyyee ta'ee kana ta'uu qabu. Kun dhaabbachuu qabu. Ammallee bakka hin dhaabbannetti sheer Itoophiyaafillee qaama sheer Itoophiyaa waliin hojjetuufillee kiraakii guddaa uumaa jirra. Isa kana kan nu balleessaa jira. Kanaafi hubannoo guddaa qaba naannoo sanitti dhimmi akkana rakkinni akkana akka jiru sirriitti addaan baasee waan beekuuf waan kanarraa bilisa taanee waan kana jaarsotii abbootii gadaa waliin mari'annee waan kana hiiknee kallattii tokkotti odoo deemnee galatooma. Hayyee daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya kaadhaa asumaan xumurraa sagantaa biraa wal fakkaata haga walitti deebinutti nagaarra nu tura.
Nana nimtane mayona konne dina sorra gubanne kangona ilamuma ofi wali gadisne wanuma kireti yomne lakki alagan kennu lakki ajruto lakki abidena lakki agarato wanuma godana arkuma warkamna arkuma waliyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisadurgoti tuttukana kase namana gamteti girrafunan kadame bullon fi adama yomin dubadda kamin dachiton sinama la tayo kan tiyata tayo kan sinanyata muka oda ati mukni bala kabu muka silkiti mukni bala kabne gofeki ya ilma dira na magala fati sabni sena kabne ila fakotu gimbata fe so choko orsiloini dinalo dura dura so warka nunca vine a